Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Godina Gujiitti barsiisaan uffata isaa akka ofirraa baasu taasisuun humnoonni mootummaa salphisanii jedhame. Godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaatti humnoonni mootummaa barsiisaa huccuu guutuu irraa baasanii uummata fuuldura dhaabuun dhaga'ameera. Haalli kun ammoo akka malee uummata dheekkamsiise. Biyya kana keessatti bulchiinsa PP jalatti waan argameen beekne waan odaaf safuu hedduun ilma namaa irra ga'uun daangaa dhabeera. Humnoonni waraanaa mootummaa ajjeechaaf gochaa ciigaa isaa raawwachuu ammeessan. Akka odeessi arganne jedhutti barsiisaan Gammadee Jiloo Bariisoo jedhamu ganda Roobbii Magaadaa jedhamu jiraata. Barsiisaan kun abbaa ilmaaniitii jedhan. Humnoonni mootummaa shakkamaadha jedhanii qabuun huccuu guutuu otoo waa irratti namni mulqanii qullaa uummata fuuldura dhaabuu jiraattonni himaniiru. Nama kana erga uummata fuulduratti akkasiin dararanii qullaa dhaabanii booddee fuudhanii akka deeman dubbatame. Qaamolee yakka akka kanaa raawwatan seeraan nuuf gaafatamuu qabu jechuun jiraattonni himataa jiran. Taateen kun miidiyaa hawaasaa gubbaan dheekkamsa guddaa uumeera. Namni miidiyaa hawaasaa Niibbaa Uumuu Jaawar Mohaammed taatee kana balaaleffateera. Silaa baalagummaawwan badee biyyattii taphataa jirtu guyyaa marraan hammaataa deemaa akka jedhe Jaawar deeggaraa shaneeti jedhanii maatii fi uummata qe'ee gadi yaasanii isaan duratti huccuu irraa baasanii akka dhalatetti dhaabanii jedha. Sanbooda mana hidhaa geessanii jechuun gochaa kana cimsee balaaleffateera. Badhaasaa Iluuka jedhamus fuula Facebook isaa gubbaan taatee kana cimsee namoota balaaleffatan keessaati. Biyyi ilma namaa akka ittiin qaanessan kun Gujiidhaa akka jedhu namni kun footoo fokkiftuun kun guyyaa 3 dura na qaqqabe jechuun taatee hangam gara jabummaan guutame kana addeeffateera. Inumaa gochaa ijaan ilaaluun isaa nama sururuuf taatee saalfachiisaa biyyattii keessatti raawwatee hin beekne akka na arguutti baay'ee sammuun isaa qabamuu barreeffama isaatiin namni Badhaasaa jedhamu kun hubachiisee jira. Namni badii garaa garaan shakkamee gaaddisa seeraa jala oolfame maaliif akkanaan dararama ka jedhu gaaffii nama kanaati. Inumaa gochoonni akkanaa maaliif raawwatu? Namoota seera kabachiifna jedhaniin akkamiin gochi ciigaa isaan kun raawwate jechuunis gaaffii gaafata. Miidiyaa hawaasaa gubbaan kara deemaa jedhamuun ka beekamu ammoo rakkoo hawaasa Oromoo irra ga'u irra jireessaan ka dubbatu Daani'el Gammadaa taatee kana cimsee balaaleffateera. Salphinni waanuma jiruu jedha. Garuu akkamitti ilmi namaa akka kana nama akka isaa godhaa? Akkamitti Oromoon Oromoo akkas godhaa? Waan baay'ee na dhibe. Barsiisaan kun abbaa ilmaaniitii jedha. Gaafa dhaqanii qabanaadha manaa isaa wajjin mana isaa keessa jira ture. Ishee biraa qabanii akka ishee waliin bakka inni deemu deemtuuf dirqamsiisuun uummata raddaa fi firoottan isaa barattoota isaa hundaa baasanii isa irraa uummata immoo uffata yaasanii jechuun kara deemaan dheekkameera. Ilaali barsiisaan barataa isaa fi haadha warraa isaa fuula dura yeroo qullaa isaa taa'u ka jedhu namni kun gochaa jallataa kana cimsee balaaleffateera. Taatee badaan kun biyya warra guddaa Gujii gurraacha gidduutti ta'e kan kana godhe bulchiinsaaf nageenya aanaa Bulee Horaa obbo Arbaa Basaayee jedhama jechuun maxxansa isaatiin kara deemaan ibseera. Taateen qullaa akka garaa haadha isaa ba'eetti barsiisaa hawaasa isaa keessatti qaanessuu kun guddoo dheekkamsa kaaseera. Inumaa barsiisaan kun erga uummata duratti haala kanaan mataan isaa gadi cabee booda eessa akka geeffame qabatamaan waan hin beekamne ta'ee jira. Oduu keenyatti aanuun roobni gannaa bubbee makee roobe namoota 125,000 jiruu isaanii gooluun himame. Itoophiyaa bakka garaa garaatti roobni gannaa bubbee fi cabbii makatee roobe balaa lolaa fi qaanii qaqqabsiisuun namoota 125,000 ol jiruu isaanii irraan miidhaa geessuu isaa ibsameera. Roobni gannaa adoolessaa kaasuun roobaa jiru kun ammas balaa lolaa dabalataa geessisuu mala raaga jedhuun akeekkachiifameera. Dhaabbanni gargaarsaa fi of eeggannoo hawaasa gamtaa Awurooppaa balaawwan lolaa kun naannoo Oromiyaa godinaalee akka Shawaa Kibba Lixaa fi Gujii, Tigraay naannoo Shiree, Amaara keessaa immoo godina Shawaa Kaabaa keessumaa buufata buqqaatotaa Jaarraa irra miidhaa geessisuu malaa jedhe. Miidhaa lolaan kun geessiseen bakki buqqaatonni bulan manca'uu, nyaanni gargaarsaa, midhaan faca'ee fi horiin miidhamuu ibseera. Buqqaatonni naannoo Amaaraa fi Tigraay dhiyeenya gargaarsi dhaabbachuu hordofee miidhaaf saaxilamuu akka danda'an tilmaame. Agarsiistuun kaartaa gargaarsa namoomaa dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n ammas haalli balaa lolaa kun hagaa walakkeessa fulbaanaa dhufuutti kan itti fufu ta'uu fi ammas dabalataan jiraattota jiruun isaanii lolaa kanaan goolametti dabalata kaan irras miidhaa geessisuu danda'a jechuun akeekkachiiseera. Dhaabbati raagaa haala qilleensaa Itoophiyaas ammas naannolee lixaa, kibba lixaa fi kaaba lixa biyyattiitti fulbaana tokko hanga fulbaana 10tti roobni cimaan roobuu malaa jechuu yaaddoo qaban ibsaniiru. Akka raaga dhaabbatichaatti yeroo kana jedduutti naannolee hiraman kana keessatti roobni milimeetirii 30 sa'aatii 24 keessatti roobuu malaa jedhaniiru.
Oduu keenya itti aanuun balaa konkolaataatiin Arsii Lixaatti namoonni 5 du'anii qabeenyis manca'uu himame. Godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsiitti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 5 battalumatti darbu qabeenya irras miidhaan qaqqabuu kominikeeshiniin poolisii Oromiyaa beeksiseera. Balaa kanaan konkolaachisaa baajaajii dabalatee lubbuun namoota 5 battalumatti yoo darbu nama tokko irra miidhaan qaamaa cimaa fi nama tokko irra ammoo miidhaan qaamaa salphaa ga'utu himame. Balichi konkolaataa Isuuzuu fe'umsa abbaa magaalaa baatu irraa gara magaalaa Nageellee Arsiitti osoo imalaa jiru aanaa Nageellee Arsii bakka addaa riqicha Chaayinaa jedhamee waamamu yeroo ga'u baajaajii magaalaa Nageellee irraa gara Dooleetti imalaa jirtu waliin walitti bu'uun kaga'e ta'uu to'ataan nageenya tiraafikaa aanichaa himaniiru. Balaawwan tiraafikaa dhiyeenya kana naannolee Tigraay, Amaaraa fi godina Walaayittaatti mudataniin lubbuun namoota 26 galaafachuun gabaafamaa tureera. Oduu keenya birootiin Noorweeyitti ajjeechaan shamarree Oromoo dheekkamsa guddaa kaasuun hiriirri guddaan adeemsifamaa jira. Noorweey Oslootti hiriirri guddaan ajjeechaa Tamiimaa Nibiraas Juwaar irratti raawwatame mormu adeemsifamuu isaa miidiyaaleen gabaasaniiru. Hiriira kana irratti ministeerri muummee Noorweey Joonaas Gaaristoor, kantiibaan magaalaa Osloo Aanne Lindbooy, dura teessuun giddugala farra sanyummaa Maanu'eel Raamiin, dura teessuun gamtaa dhaabbilee Maariyaanne Soolbarg, akkasumas namoonni bebbeekamoon biyya Noorweey fi lammiileen biyyattii akkasumas dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Osloo Buttaadaa fi dabalatee dhalattoonni Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa biroo biyya Noorweey jiraatan kumaatamaan lakkaa'aman ba'uun ajjeechaa raawwatame cimsanii mormanii jiru. Uummanni biyyattii tokkummaan ajjeechaa kana balaaleffataa jedhan namoonni hiriira mormii kana irratti hirmaatan. Tamiimaa Nibiraas Juwaar nama jabduu naamusaan fakkeenya taate akka turte himaniiru. Tamiimaa Nibiraas Juwaar tibbana namoota dhalootaan Jarmanii ta'e Noorweey jiraatuun bifa suukanneessaan ajjeefamte. Ajjeechaa shamarree Oromoo kanaas hawaasa Oromoo fi dhaabbilee mirga namoomaa dheekkamsiiseera. Shamarreen kun torban kaleessaa kan ajjeefamte yoo ta'u, ajjeechaa itti yaadamee taasifame kanaan uummanni dheekkameera. Shamarreen kun umuriin ishee waggaa 34 yoo taatu, magaalaa Osloo bakka Kaampaan jedhamtutti halkan dalagaarra osoo jirtu ajjeefamtee jedhame. Miidiyaaleen Noorweey akka yeroos gabaasanitti Tamiimaan osoo hojiirra jirtu dargaggeessa ganna 18tiin ajjeefamte. Dargaggeessi yakka kanaan shakkamee to'atame himanni irratti banamuu poolisiin beeksiseera. Gochaa kana dargaggeessi raawwate jedhame kaka'umsa ilaalcha siyaasaan akka raawwate ibsame. Dargaggeessi shakkamaan kun ilaalcha siyaasaa finxaalaawwaa jibba sanyummaa akka qabu yoo ta'u, nama gurraachotaaf ilaalcha gaarii hin qabneen ajjeefamuu ishee gabaafameera. Maatiin ishee Tamiimaan nama naatoo namaa qabduu fi bayeettii turtee jedhan nama eenyummaa, aadaa, amantaa garaa qabu hunda waliin hariiroo gaarii qabaachaa turuu ishee himaniiru. Torbanarraa jechuun wiixata ganamaa bakka isheen itti ajjeefamte Kaampaan iddoo jedhamutti maatii fi hiriyoonni ishee dungoo ibsuun habaaboo kaa'uun gadda isaanii ibsataniiru. Oduu keenya dhumaatiin dubbii himaan Hamaas Abuu Obeedaa jedhamu Gaazaatti ajjeefamuu Israa'el ibsite. Dubbii himaa waraanaa Hamaas Abuu Obeedaan haleellaa qilleensaa raawwatteen Gaazaa keessatti ajjeesuu Israa'el ibsiteetti. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatiz tarkaanfii mudaa hin qabne gaggeessaniif ministeera ittisaa fi bakka bu'aa nageenyaa Shiin Beet galateeffatan. Hamaas du'a dubbii himaa kanaa hin mirkaneessine. Gareen hidhataa Filisxeem haleellaa qilleensaa naannoo manneen jireenyaatti raawwatteen namooti nagaa ajjeefamuu fi madaa'uu himeera. Gaazexeessitoonni Gaazaa irraa gabaasan akka jedhanitti haleellaa ollaa namni itti baay'atu Al-Rimaal keessatti raawwate kanaan yoo xiqqaate namoonni 8 yoo ajjeefaman kanneen 20 ta'an ammoo madaa'aniiru. Haleellaa sanbata raawwate otoma haleellaan qilleensaa magaalaa Gaazaa adeemsifamuutii jedhame. Kaatiz akka gaafa dilbataa dubbatanitti michoonni yakkaa Obiyaadaa biroonis duula haleellaa jabeessine Gaazaa keessatti gaggeessuun irratti qiyaafamaa jira jedhan. Kunis qaama magaalaa Gaazaa to'achuu akka ta'e akeekaniiru. Addatti ammoo humni waraanaa Israa'elii fi Shiin Beet waa'ee haleellaa sanbataa dubbii himaa Hamaas ajjeesee irratti ibsa kennaniiru. Ibsa waloo kennaniinis haleellaan kun fiixaan bahuu kan danda'e odeeffannoo basaasaa waliin tumsaan iddootti Abuu Obeedaan dhokate adda baasuun booda ta'uu isaa himan. Obeedaan miseensota waraanaa Hamaas gameeyyii muraas hamma yoonaa Israa'eliin ajjeesin hafan keessaa isa tokko. Ollaa Al-Rimaa keessatti gamoo abbaa darbii 6 darbii lammaffaa fi sadaffaa kallattii lamaan misaa'ilaan haleelame. Gamoon kun akka kilinika ilkaaniitti tajaajilaa akka ture yoo ta'u, erga leellichaa doolaarri 1,000 lakkaa'amu kan Hamaasiin hatame jedhame lafatti harca'u kanneen ijaan argan himu. Ibsa qondaalotii Israa'el kennan kanaan dubbii himaan Obiyaadaa jedhamu kun
dhaabbata shororkeessa Hamaasiif afaan ta'uun tajaajila olola Hamaas tamsaasaa ture jedhan. Waggoota darban muraasa keessatti Obii Aadaan nama ganna 40 akka ta'e yaadamu waraana Hamaas Birgeedii Alqaasam bakka bu'uu nammeenya Israa'el haasa'aa tureera. Guftaa warraa Filisxeem keewwatee dargaggoota Hamaas ba'aa giddu galaa biratti maqaa guddaa horatee ture. Haasaa isaa dhumaa Obii Aadaan jimaata darbe kenne jedhameen namoonni Israa'el butamanii isaan bira jiran dhumni isaanii akkuma loltoota Hamaas ta'a jechuun isa Israa'el Gaazaa weeraruuf qophaa'aa jirtu mormuun dubbateera. Lafa gamoon kun haleelamee dhiyoo mana rifeensaa dhiirotaa keessaa kan hojjetu Muhammad Imaad dhukaasni mudatee akkaan nama naasisa ture. Sa'aatii tokko oliif iddoon dhaabbadhetti socho'uu hin dandeenye jedheera. Namni kun BBC'tti yoo dubbatu hamma yoonaa lubbuun jiraachuu koo hin amanuu, ijoollee fuulli dhiigaan miicamee fi namoonni akka yeroon bara dhumaa ta'etti kallattii hundaan fiigaa turanii jedheera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo irra harkaa qabnu kan hangammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.